يا شما كفوني المان رموتا بقنا قاعد نفتن سين عمي شير قدا أكم جرت إما جرّاك ما تجرّا تبنا وام باي أجندة قوانية كهاساني فور بي بوجيتين متورماتي كذي ياسي جرا وان سنة رالتو كولا مجديتين برا دربا توكو كان متورماتي أجندة قوانية متورما كرتا سوف أجندة قوانية كذي باسان ديما واي بلسجنا كيسا أو فيديو دوري كيسا كمبر بادن كيسا ياسني كمبر بادن دي بسني بكابوسو كون إتما دوري يوتي كاتي وقالة مان ديما وقالة ما في ديما كون وان إتتوري يجون قالو أجندة أمة أورموتي قدوف كابسو أورمو يرو فيني نكنا كيسا أجندة أمة أورموتي قدو داف أسباسني يجون كناف أجندة كنا فرطة المي أورمو فرطون كابو يجون كيرون أجندة كنا فرطون كابو واي لما مغرسا أكسمالي طيبة حسن أكسمالي دكتور ملكيسا ميداغا أكسمالي كمبراتو ورّا بارتي كنا كيسا به أبا في الله تو أجندة إسا غوني إلمان رومو أجندة إسا غوني آسون كم أجندة إسا فرني أجندة إسا رجرو فتاتون كم مالف وام بوچاني لفنو كايا جران كون هرّا كلامتي كان تادوري ويلكم بغانا غان نفتي هرّا كلامتي كان كنا قولن تريرا وني كون كنافو وان كديس هرّا كلامتي فكينياف لما أرغا أكامسني يوتيكاتي وقالا ما دربيجر طيبا سنيس أرغا أكامسني أكسوم garuu har'aan tan ajandaa godhanii maaliif haasofnu abbaan fedhe qabsoo oromootti haa makamu malee oromoon qabsoo namaatti makamuu hin danda'u harka namaa dha'ulleen hin barbaachisu gochi oromoo irratti dalagamaa jiru gocha uf danda'a hojii uf danda'a oromooleen hojii uf danda'a hojjetaa jira kan barbaade dhaaba isaanii keessaa bahee oromootti makamee oromoo wajjin harka dha'uu qaba oromoo wajjin qabsoo seenuu qaba namni qabsoo tanatti amanu paartii san keessaa bahee harka dha'ee oromootti makamuu qaba malee oromoon harka dha'uuf hin qabu abadan kana beekuu danda'u qabna oromoo ajandaa godhannee haasa'uu qabna waan tokkoon isin hima gaafa dura OPDO jedhanii OPDO ODP jedhanii gaafa ijaaranii ijaarsa ture OPDO ODP jedhanii gaafa ijaaranii qubee irraa kutani ODP qubee sadii ta'e gaafa dura OPDO ka jedhamu qubee afur irraa qubee takka kutuu jechuun bineensatu maal isin fakkaate waraabessatu yoo xiqqoo madaa jedha waraabessi madaa sana keessa ufuma arraabu jammadama keessa odoo uf arraabu osoo ciniinu madaa sana odoo arraabu keessa madaa'ee fagaateeti booddee bineensi isa biraatu madaa sanaan bineensi isa biraa nyaata akka waraabessa saniiti jechuun piippiin yookaan ammoo biltsiginnaa warri hin galin isin yaa galu gaafa duraa qubee tokko irraa kutan OPDO isa kana ODP godhanii jijjiiratan oromoon irraan fudhanne gaafa sanis mee godhaa jedhanii cal'isan eegasii ammallee ODP tanas fuudhaniiti maal godhan biltsiginnaa kana afaan oromootti hiikanii badhaadhina kuni isaanumti kaalkuleetii dalagaa jiran malee waan oromoodhaa ta'u waan takka hin dalagne maal godhan biltsiginnaan oromoo fudhatu dideennaan afaan oromootti hiikanii badhaadhina jedhanii dhufanii gaafa kanallee isaanumatu dalagaa jira dirree isaanii irratti haa taphatan jee oromoon itti dhiisaa ture ilaalaa ture oromoon waan isin hin taane hayyuun Jawaar Mohammad wanti kun isin hin tarkaanfachiisu osoo jedhu osoo dhaamuuf ture nu ta'a jedhanii itti qajeelan achuma keessaa baaburri harcaasaa ture isaanuma keessaa baaburri harcaasaa ture har'aa kalee miti waggaa lama guutuu harcaasaa ture har'aa kalee har'a xayyibaa ammallee lammaa magarsaatii fi milkeessaa miidhagaa har'a baasaniif oromoon ajandaa godhatee haasa'uun har'a qabsoo kanarratti waa'ee jaraa haasa'uun hin barbaachisu jarri immoo qabsoo kanatti yoo amanan oromootti makamuu danda'an gahee isaan barbaachisu ofirraa bahuu danda'an kanaan alatti gahee isaan barbaachisu ka bahuu danda'u isaan osoo ta'u oromoon ajandaa godhatee haasa'uu hin qabu kanaaf ammalaan paartii EPP jedhanii turan gaafa dura EPP irraa ammas PPtti qubee lama qofatti akkuma waraabessaa san ofirraa kutataa odoo jedhan of madeessanii booddeen isaanii kufnan jechuudha kufte bas chaansii takka illee hin qaban chaansii takka kanaaf dhaabii mootummaa tokko gaafa harca'e chaansii takka illee hin qabu oromoon kanarratti
injifannoodha jedhee akka injifannootti itti fayyadamuu qaba malee ajandaa godhannee waa'ee kanarratti haasa'uu hin qabnu. Dhiisaa Lammaa Magarsaatis ta'ee abbaa fedhe hatta Abiyyi Ahmad kaayyoo isaa ganee Oromootti makamee Oromoo wajjin qabsoon kun nataa jedhee yoo kan deemu ta'e deebi'ee Oromootti makamuu qaba malee nuti inni Oromoo deebi'ee jennee harka dhoofnee fi qabsoo keenyarraa duubatti deebinee isaan deeggaruu hin qabnu. Akkanatti qabsoon butame jechuudha. Kanaafuu kaayyoo keenyarraa duubatti deebi'uudhaan qabu. Dhimmi kun isa kana jechuudha. Inni biraa wanni beekuu qabnu Oromoon Jawaar mana hidhaatti dararamaa galee taa'ee hanga ammaatti har'a guyyaa 40 deema guyyaa 40 wayiif deema Jawaar Mohammad mana hidhaatti. Garanaa fi garana deebisaatiin miidiyaa isaanii qofaan mul'isaa ummata Oromoo biratti maqaa isaa xureessaa miidiyaa isaaniitiin maqaa Jawaar xureessaa Jawaarii fi hidhamtoota hundaa irra caalatti diippilii kan kaasaa jiran waa'ee Jawaar Oromoo biratti xiqqaa fi guddaan arrabsiisaa warri kaleessa harka dhiigaa arra bakka itti galuu hin qabne yoo aangootan irraa kaanii bakka itti galuu hin qabnu kan sababa jedhuun ummata Oromoodha as baasanii namoota isaan akka isaan jedhanitti isaanii fudhachuu danda'u as fuudhaniiti maal godhan arrabsaa harka dhayaa jedhaniin akka kanatti Hayilee Fidaa akka kanatti Oromoon harka dhayaa jedhaatiin Hayilee Fidaa fannise diinni hayyoota meeqa akka kanatti Oromoodhaan harka dhayaa harka tumaa jedhaati waan garagaraatiin sobaa jechan taane waan garagaraatiin maqaa balleessi maqaa isaa xureessuudhaan bifa kanatti ajjeesaa fixan bifa kanatti fannisaa turan bifa kanatti hojjetaa turan jechuudha. Akkuma sana jira ammas kana ta'uu hin qabu. Oromoon immoo kana fudhatuu hin qabu. Har'a namoonni Jawaar Mohammad irratti gaafa Awwaluu Abdii walgahii sirka deemee Arsii keessa deemee Arsii keessatti Jawaar Mohammaditti harka dhoofsisuu jechuun kutaan Arsiidhaa gaafa akkas godhe kutaan biraa maal godha jedhee yaada jecha. Ijaarsa itti ijaaran sana immoo Oromoon jigsuu qaba. Qeerroo Oromoo qabbaneessinatti immoo ibiddi biraa bakka biraatii itti ka'ee isaan shidaa jira. Jabaadhaa qeerroo. Jabaadhaa. Qabsoon itti fufa yoomiyyuu taanan qabsoon addaan jiru. Oromoon gaafa duraa kaayyoon isaanii Oromoon as bahee achi bahee fiigee torbee tokko yookaan guyyaa 5-6 yoo fiige eegasii mana dachaa jedhanii yaadanii turan. Yoo xiqqaate bulii 40 wayii deemaa jira Oromoon odoo qabsoo addaan hin kutin. Alaa keessaa odootti shidu jechuudha. Kanaaf tokkummaan humna keenya akka ta'e beekuu danda'u qabna. Hundi isaanii warri gantoonni illee beekanii ilaalanii garanaaf gara ilaalaniiti Oromoon makamaa jiran. Oromootti makamuu qaban malee Oromoon harka dha'uuf hin qabu. Ajandaa biraa harka hin dha'inaa Oromoo. Ajandaa biraa hin fudhatinaa. Dhimma waa'ee Walaayitaallee Walaayitaan itti ka'e Walaayitaan qabsoo isaa finiisaa jira haala gaariitti. Qabsoo qeerroo wajjin deemuudha qaba qeerroo wajjin wal qabatee jira Walaayitaan. Kanaafuu ummanni laal Walaayitaa qofaa miti Sidaamnis jira. Guraageen jira. Sabaafi sablammoonni ummatoota kibbaa keessatti cunqurfamee waggaa meeqa affanamee mootummoota diinaatiin mootummoota abbaa irreetiin affanamaa turan hundi isaanii hafuura baafachuu jira nama. Idmee qeerroo akkaataa itti falmatan ilmaan Oromoo irraa qeerroo Oromoo irraa tarsiimoo hunda akkaataa itti harka qaxxaamuran hunda bakka hunda gahee qeerroon tarsiimoo akkaataa itti falmatanii hunda Afrikaa hundaaf facaasee jira jechuudha. Eenyuyyuu mirga isaa kan falmatuu danda'u bifa qeerroon falmata saniin falmata jechuudha. Namni kamiyyuu bifa waraanaatiin akka dura namni waraanaan deemu waraanatti waan hin amanneef qeerroon waraanatti hin amanu qeerroon waan biraatti hin amanu qeerroon kijibatti hin amanu qeerroon fakkeessatti hin amanu dhugaa qabateeti karaa nagaatiin qabsoo karaa nagaatiin borobboreetii warra TPLF maqalee galche akkasumallee warra nafxanyoota PP asirratti waan tokkoon isin hima warri dhaabni bilisiginnaa kun yookaan ammoo PP jedhamu kuni nafxanyaadhaan garaagarummaa qaba jettan dogongortaniittu. Nafxanyaa jechuun PP jechuudha. PP jechuun immoo nafxanyaa jechuudha. Kana beekuu danda'u qabna jechuudha. Nafxanyaa akkaataan itti ofirraa kaasuu dandeenyu yoo qabsoo keenya harka wal qabannee kijibaa fi basaastuu fi maarii kanneen gurra isii cufnee arraba isii irraa kunnee deebuu yoo dandeette akka deebituuf gorsa kennine bifa akkasiitiin yoo deemne qofa malee karaan ittiin qabsoo ittiin galma geessuu dandeenyu kan biraa filannoon hin jira jedhee yaadu. Warri qawweetti amanu nafxanyaa akka ta'e beeka.
warri qawweetti amanu oromoon qawweetti amanu tanaan durallee qawweetti amanu qawweedhaanii miti kan abbaa fedhayyuu galchi harrallee hoo qawweedhaanii miti kagachaa jiru qawween isaanii oromoon nam tokko lamallee wajjeesan oromoo fedhanillee wajjeesan qawween isaanii isaanuma garagaltee isaan fixxi jechuudha qawweema isaaniitiin fayyadama oromoon qawweema isaaniitiin qawweema isaaniitti deebisanii isaanumaan akka Jawaar Mohammad waggaa meeqa dhagaa OMN irra darban nuti lafa gurree studio OMN dhaa bifa ajaa'ibaatiin ijaarree mul'ise akkasumatti ijaaraa jechuudha oromoon qawwee isaaniitiin biyya keenya biyya ofii ijaaratu danda'u qabu kanaaf qeerroo ummatni walaayitaatis cinaa jira ummatoonni kibbaa sabaaf sablammoonni hundi sifaana jira warri Tigraayis kallattii kamiinuu mootummaa PP ofirraa gangalchuudhaaf sifaana jira mootummaan tun borobboramteerti karaa hundaanuu hin jirtu akka hin jirre immoo beekamaadha eenyullee ragaa qaba eenyullee kan akkatti ilaaleerraa beeka kanaafuu namni du'uuf ka'u immoo tattaafata muka qoreetis qabata waan isaaf ta'uuf waan isaan taanellee addan beeku isin immoo tokkummaa keessan cimsaa warri biyya alaa jirtan please hanguma danda'ame yoo danda'ame kaardii guutaa fi waan biraallee dhabdan wanni inni isinii dhaamu qabsoo qeerroo irratti gahee nu barbaachisu bahuu kan dandeenyu hamma dandeette ollaa kee kan jiru naannoo kee kan jiru qeerroo karaa irratti bahee lubbuu isaa kennee wareegam biyya teetiif siif falmaa jiru warri biyya alaa jirtu hanga dandeette sagalee ta'iif yoo gadi baateellee dubbachuu dadhabde waan tokko gochuu dadhabde kaardii guutii fi yoo mallaqa biraatis erguu fi dadhabde kaardii kaardii moobaayilaa gaafa guutteef daataa isaa fayyadamee waan biyya keessatti ta'aa jiru feesbuukaan si biraan gaafa inni si biraan ga'e odeeffannoo haaraa sa'aatii sanitti argachuu dandeessa yoo daataa hin qabaanne immoo maallaqa itti guutatu hin qabaanne qeerroon waan tokko si biraan ga'uu danda'u wanni ati qabsoo irra gargaaruu dandeettu guddaan kana gadi baatee akka isaanii sana waraana afoo wajjin dhaabatu waan hin dandeenyeef kana gochuu danda'u qabna jechuun hundi keenya iyyuu kanaaf inni biraa dhimmi PPP walaayittaa akkuma argaa jirtanii walaayittaa keessatti namoota baay'ee ajjeesaatiin turanii akka oromoo sana immoo ajjeesanii walaayittaa gad deebisanii walaayittaa qaban jedhe laali oromoon maal ta'e gama tokkoon oromoo bitanii oromoodhaan oromoo dhayaa oromoon ufii wal dhoofnaa jedhee abbaa ufii uf dha'ee ka jedhan san mataa keessa uf dha'eetiin callisaa jira malee hanga ummata TPLF warra TPLF warra aangoorra jiru maal akka godhaa ture oromoon eenyullee ifa jechuudha kanaafu kennumatu kenna dhayaa jiraadhaan ammasuma keessatti wal dhayaa jiraadhaan laafe malee namni hanganaa du'ee namni obsu takka illee hin jiru abadan namni mootummaa obsu takka hin jiru guyyaa takkaan akka Mahammad Gadaafiitti masaraa mootummaa keessa seenanii dhagaadhaan baasan malee achi namni obsee buluuf hin jiru garuu oromoonis adada guyyaarraa namni du'uun itti finiinaa deemaa namni irraa gad dhaabbatee duuba deebi'an mallee qabsoo kana laaffisuu hin jiru abadan laaffisuu hin dandeettu illee jarrillee taasgabbeessuu hin dandeettu waraanni isaaniitis paartiin isaaniitis warri hojjettoonni mootummaa hojjettoonni waajjiraalee garaagaraa keessa jiranis hundi isaa borobborame keessaa yaa'aa jira warri mootummaa tana deeggartu mee maal deeggaraa jirta mootummaa nama ajjeesu mootummaa dimshaashatti nama fixu mootummaa dimshaashatti yeroo koronaan sababateetiin nama hidhu mee mootummaa kana maal deeggara maa isaa deeggaraa jirta warri deeggaraa jirtu warri gadi baatee bakka garagaraati waan garagaraa odeessitu warri biyya alaa teetteetiin waan garagaraa odeessitu beeran takkeen illee amma samoona kana dhiiste natti fakkaate amma deeggaruu dhiiste warri deeggaraa kunniin bashtii tokko bashtii fufaa kajan tokko isa ta'e malee hundinuu dhiisan natti fakkaate isaa fi hangaasaan sunillee dhiise erga gaafa Jawaar hidhameetiin dubbatu erga gaafa Hacaaluu ajjeesaniitiin dubbatu warri Hacaaluun akka du'u itti farramaa ture isaan sana isaan galan cufatan waan takka hin barreessan hin dubbatan waan hojjechuu barbaadan hunda hojjetaniiru jechuudha waan barbaadan hunda argataniiru Baqqalaan akka hidhamuu barbaadan Jawaar akka hidhamuu barbaadan hundi isaanii warri oromootti amanu oromummaatti amanu hawaasatti amanu ummanni mootummaan ummata jedheetti amanu hundi isaa akka hidhamuu barbaadan maal waan ta'e malee warra PP yookaan biltsiginnaatti amanu yoo ta'e waan isaan jedhan fudhatu yoo ta'e nalatti hundi isaa akka hidhamuu barbaadan hidhee fi itti mul'isee jira laala deeggartoonni
abii yookaan abiyooti yoo nafxanyaa ta'e malee Oromoo keessa Oromoodha jedhamee kan beekamu hin jiru abadan Oromoon hin jiru san waliif teenna galmee irra waliif jirra waliif teenna guyyaa tokkoof bakka Jawaar seensiftan kana ofii seenuudhaa teettan nagaa uumuudhaaf immoo Jawaarfaa baasaatii karaa nagaatiin olii gadi firdi beetitti maal ka deddeebistan firdi beetiin furmaata akka illee hin kennuuf sodaatan kun ragaayyuu irraa dhaban ragaan hin jiru ka nama haqaa tokko mai maal jetteetiin dharaan afoo dhaabbattee itti radda guyyarraa guyyatti ajandaa jijjiiruu dhaddacha jijjiiruu guyyarraa guyyatti kanaaf kijibni isaanuma mataa isaanii nyaataa jira kijibni isaan irraa baye isaanuma mataa isaanii nyaataa jira huma gochuu hin danda'an kanaaf amma yoo kan abdii kutatan ta'e Oromoo tana keessa jabaadhu gaafa humni isaanii gara Walaayittaatti cehu Oromoon itti jabaatu qaba daandii itti cufuu qaba akka gara Walaayittaan nan yoo kan ammoo gaafa waraanni isaanii helikoophteraanis ta'e waan garaagaraatiin gara Walaayittaa cehe Oromoon asitti shiduu qaba waajjiraalee isaanii gubuu qaba mana barumsaa ka ijoollee itti dhan ganda keessa deemanii ijoollee itti dhan caccabsanii ijoollee baasuu qaban caccabsanii qeerroo baasuu qaban mana barumsaa sana balbala irraa bubuqqisteeti warra eeguu fi warra maal godhan sana hunda isaa kan irra dalaguu qaba qeerroon kan hojjechuu qaba qeerroon kanaaf Oromoon yoomiyyuu taanaan rabbi qaba rabbitu isaa tumsa rabbitu isaa tumsa sabaaf sablammoota illee ganaa kaasa rabbiin hin kaasne ganaa kaasa takka isaaniitiin hundi isaa warri xiyyiitiin harkaan bayni jira kan itti deeffatee nu dubbisaa jedhanii lubbuu isaatiif dubbisuu dhabee warra Tigraay lubbuu isaatiif achi gara galeetti masaan laaluu dhabee yoom guyyaa takka isiniin lola jedhee beeka jedhee haasala abiyoo kaasee yoom guyyaa takka isiniin lola yoom guyyaa takka isiniin dubbadha yoom guyyaa takka waan akkanaa isiniin jedha jedheetiin an Tigraayin waan takka dubbadheen beeku dhee waakkataa ture kan dura dhaadataa ture waan gaarii waan garagaraa haasaa ture kanaafu haa dhaadatus haa maal jedhus lubbuu isaatiif achi gara galee guyyaa takka waan takka dubbatu dadhabe gaafa Geetaachoo Asaffaa hin qabna jedhanii guyyaa meeqa yeroo meeqa itti yaadaa turani qabuu dadhaban hidhuu dadhaban nam tokko fuudhuu hin danda'an Tigraay keessa dhaqanii nam tokko kanaaf Tigraay afaanii deeffattee eeguu jirtiin tuqani lubbuu isaaniitiif gaafa sabaa fi sablammoonni ummatoota kibbaa hundi itti ka'e gaafa Oromoon itti ka'e gaafa Harar itti ka'e Sumaaleen itti ka'e nafxanyaa malee warri mootummaa kana faana jiru hin jiru walumaa galatti nafxanyoota wajjin Gondaritti achi ofirraa galchiteeti biyya kan kee nagaan tasgabbeessitee federaalizimii dhugaadhaa labsitee sabaaf sablammoota akka horattutti qophaa'e sabaaf sablammoota wajjin akka jiraattutti qophaa'e Oromoo warra si jibbitee gireedariidhaan Gondari jisitee ofirraa magaalaa tantee qulqulleessitee magaalaa Finfinnee ta'uu isii mirkaneessitee handhuura biyyatee magaalaa guddoo Afrikaa isii gaafa mirkaneessite kalaas waan biraas hin barbaachisu gaafa kana siidaan gootota keetii kan sababa magaalaa Finfinneetiif sirraa dhumanii gaafa kana reeffi isaanillee gaafa kana ciisee bula qabrii keessa gaafa kana gadi ciisa reeffi eebbisaa addunyaa Ismaayyoo Muusaa kan magaalaa Finfinnee keessatti otoo ummanni Oromoo ija isaatii ilaaluu fixan ajjeesan reeffi Haacaaluu ka osoo ummata isaatiif booyu ummata isaatiif dhaabbatu ummata isaatiif gaafa kana reeffi isaanii gad ciisa jechuudha gaafa Finfinneen ta Oromoo ta'u Finfinnee keessatti afaan Oromoo dubbatamuu eegale guutumaan guututti afaan Oromootii fi afaan Ingiliffaa gaafa Finfinneen taate gaafa kana reeffi isaanillee gad ciisa kanarra jabaadha hojjedha hayyoonnis beektonnis kanarratti hojjechuu qabna gumaan Haacaaluudhaa kan bahu gumaan qabsaa'ota wareegamanii kan bahu
gumaan qeerroo kuma meeqaa kan ba'u gaafa finfinnee keessatti afaan oromoodha afaan hojii ta'ee mul'ate qof gaafa mirga ofiin of bulchuudha gaafa mirgi kan kee kaarra sarbame namummaa kan keetiin nama ta'uu kan keetiin jibbamte kana gaafa gaallaa fi maarreen sirraa hafe gaafa kana reeffi qabsaa'ota wareegamanii adabatee ciisa boqatee ciisa hanga har'aa guyyaa takkaaf reeffi qabsaa'ota ciisee hin beeku maaliif hin ciise hanga har'aa dhiigatu jigaa jira hin ciise hanga har'aa kaayyoon isaan itti wareegaman galman geenne hin ciisu hanga har'aa kaayyoo isaan wareegamanii namni biraa daldalataa jira hin ciisu hanga har'aa nama dhugaa dubbatutu affanamaa jira hidhamaa jira hin ciisu kanaafuu kana hunda bakkaan ga'uuf kaayyoo kana galmaan ga'uuf garaa kee hidhadhu qeerroo garaa kee hidhadhu qabsaa'ota garaa kee hidhadhu dubartoota garaa kee hidhadhu manguddoota diinota kanneen ofirraa kaasuudhaaf garaa kee hidhadhu ajandaan oromoodhaa kana jedhu kanaan alatti ajandaa warra biltsiginnaa keessaa baaburri isaanii harcaasee haasawuu hin qabnu kana beekuu danda'u qabna ajandaa warra baaburri harcaasee hin haasayinaa please warri baaburri harcaase fiigee dhufee baabura oromoodhaa baabura tokkummaadhaa kan yaabbatu yoo ta'e jalaa bananii seensisuudha qabsoo tana kan amana yoo ta'e qabsootti seensisu qabsoo seenanii gahee isaan barbaachisu gahee isaan irraa barbaachisu bahu kanaan alatti nuti nama harka dha'uun nuti nama makamuun nuti dhimma namaatiif deemuun laala oromoo lama maaliin ta'an jette namittiin waan dubbatamuu miti akkasan jechuudha si'a lama dogongoruun si'a sadi dogongoruun hin barbaachisu kanaafu 1991 qabsoo oromoo dhiiga isaa jiksee mootummaa gabroonfataa mootummaa ihaadig dargiidhaa kaaseen 1991 booda onno teessoo kennan maal ta'an oromoon bilisoome akkas ta'e otoo jedhanu qabsoon oromoodhaa kan lubbuu nama meeqaa itti dhabne saba biraatiin cunqurfamaa turre ammas mootummaan abbaa irree kasan caalu TPLFin dhufee mataa keessa ilmaan oromoo tumaa ture waraanee kaan biyyaa yaasee kaan ari'ee kaan manadhaatti galchee kaan waraana oromoodhaa hunda rashanee waan akkasii dalagaa ture ergasii ammallee qeerroo kuma meeqatti dhabnee nama meeqaan wareegamee namni meeqa qaroo isaa dhabee namni meeqa harkaa lukatti dhabee qabsootana ifatti baasee har'a jijjiiramaa fi moo'annaa awwaluu abdiitii fi eenyuun kaadireen biltsiginnaadhaa ittiin dhaadattu kana kan fide qeerroo oromoo kan har'a du'aa jiru kana isuma har'a du'aa jiru kanattu kaleessallee qabsoo kana bakka kanaan ga'e erga bakka kanaan ga'ellee har'allee galanni isaa maalidha kanuma du'uu kanuma har'a kunoo kama itti dhaadataa jiran kana kara deemtuu ka ta'e kana qabsoo oromoon utubee asiin ga'e mee toobadha nama kenna mee isinirraa galeera laata yoo durallee namni isin ergaa jiraate mee bakkaan gaha jedhee oromoon itti kennate fuudhanii gurguratanii har'as gara galanii ammas oromoodhaan yakkamaa kaleessaa sana kaleessaa caalu godhanii kanuma kaleessaatu ka caalu godhaniiti har'a yakkamaa ajaa'ibaa kara deemtuu fi maarre kan saba biraatiin ergamtu ka yookaan diinni biraa harka keessaa qabu haala akkasiitiin maqaa oromoodhaa ammas xureessaa oromoo biratti hamataa oromoo biratti balleessaa maqaa isaa oromoo biratti cabsaa waan hin taane maqaa oromoo balleessaa oromoo cabsaa turan jechuudha kun rabbi isaan cabsa malee eessaanuu isaan ga'uu hin danda'u ofii cabdi malee ofii bullooyti malee akkuma Jawaar Mahaammad dubbate san namni oromoo cabsuu deemu ofii caba malee eessallee ga'uu hin danda'u yeroodhaaf itti fakkaata malee eessa bakka takkallee ga'uu hin danda'u kana beekuu danda'u qabna qabsoo kanarra cimuu qabna garaa hidhachuu qabna abdii hin kutina abdii kutuu hin barbaachisu qeerroo qabsoon teenya caafirra geetti qarqararra geetti amalli qabsoodha yeroo tokko akka waan harkaa qorritee abdii si kutachiisuuf
yeroo tokko akka finiinu bifa kana mootummaan karaa kamiin akka dadhabaa jiru hunda tarsiimoo qeerroon baas hanganaayyuu jechuudha maqaa mootummaan maqaa Oromoo himatuu fi Oromoo waanii Oromoodhaa beekuuf hangana taa'e malee ciniinnataa jira malee warri kana hojjetaa jiru kun ani Oromoodha warra ofiin jedhu maqaa Oromootiif warra of waamu warra kaleessa kootii jeneraalota wayyaanee baataa turetu har'a ammoo ergamtoota wayyaanee nuun jedha bara warra kaleessa kootii wayyaanee baadhataa ture caammaa wayyaaneedhaa kennaa turee fi kaasara qabatee kaasaraadhaan jala deemaa turetu har'a ergamtoota nuun jedha bara ergamtoota wayyaanee fi masrii ja'a turan jawaariin kaleessa iyyuu jawaar bar achi taa'ee kompiitara qofaan laal kompiitara qofaan lakki isaan galcheetii warra isaan irra fe'ateetiin jedhu hunda maqaletti isaan irraa rare har'aan tana kara deemtu kan ta'e jawaar har'aan tana kan mana hidhaatti adabamu jawaar galanni jawaari galanni nama dhugaadha mana hidhaa ta'e jechuudha galanni warra harka dhiigaa miidiyaa irra gadi ba'eeti jabummaa bookkisuu ta'e galanni warra dhugaa qabu ammoo mana hidhaa ta'e dukkana ta'e arraba ta'e irraan darbe ani dhugaa isinin jedha namni Oromoo ta'ee maqaa jawaar ol kaasee jawaar waa takka hin taane waa takka ani dhugaa isinin jedha namni maqaa jawaar kaasee akka jawaar qeeqee arrabsu an dhugaa isinin jedha Oromoo jedhee yaaduun abadan afaan Oromoo dubbatuu danda'a waan fedhes dubbatuu danda'a namni jawaarii fi qeerroo qeequ namni jawaarii fi hawaasa Oromoodhaa hayyoota Oromoodhaa qeequ ani Oromoo jedheetiin hin amanu abadan maallaqas argatee waan fedhes dhiirummaa isaati beeka waan inni dalagaa tures beeka waan inni hojjetaa ture hunda beeka as garagaleeti Oromoo irra dhaabbatee Oromoo namni miidhaa jiru jawaar jedhee namni dubbatu ani Oromoo jedheetiin fudhadhu eenyu nu haa ta'u abbaa fedhellee warri kaadiree biltsiginnaa warri kaleessa kondomii TPLF ta'an warri kaleessa akka peestaalii isaan itti fayyadamaa turan sun peestaalii meeshaa itti bitatanii isaan itti fayyadamaa turan sun gara galan waan hin qabneef kaleessas Oromoon dhiisee fi sirreeffadhaa jedheeti itti kenne daandii kana nu ceesaa jedheetiin itti kenne marii itti kennaniiti marii isaanii sana fuudhanii qulfii nama biraatii tarakkabanii harka dhiigaa qaban harka dhiigaa ammallee nama ajjeesan ammallee nama ajjeesaa turan durallee nama ajjeesaa turan kana hunda waan beekaniif gara galan waan hin beekne waan hin qabneef gara deeman waan hin qabneef sababa sanaaf jecha ciniinnataa jirani malee Oromoo na aman sababa sanaaf ciniinnataa jiran malee eessallee tarkaanfatuu hin danda'an abadan warri Oromoo taatee sodaattee warra biltsiginnaa sodaattees biltsiginnaa wajjin maqaa Oromoodhaa xureessitu maqaa hayyoota Oromoodhaa xiqqeessitu of qusadhu please of qusadhu warri basaastullee of qusadhu warri qeerroo nyaataa jirtullee of qusadhu qeerroon har'a hidhame ni baha of qusadhu akkaataa ati tiisifte ni beeka qeerroon akkaataa ati tiisifte har'a hiisifte malee qeerroon kun hundi rashamee dhumatee du'ee wayii achi hin hafuuti sii galaati warri qeerroo gadi baatee basaasaa jirtu asumaanis siidhaamaati basaasa keetillee dhaabi of qusadhu yoo Oromummaa sitti hin dhagamin galiitii loon keetiifadhu galiitii qe'ee kee eeggadhu achiin boodatti Oromoon qabsoo irra jira qabsoon qeerroon irra jiru kun ammoo qe'ee keeti sillee sibiilisoomsa sillee nama si godhati dhaabbadhuutii garanaa fi garana ilaalii taa'e qe'ee kan kee yoo sodaatte waan biraa cufadhu yoo waan biraa dhabde ammoo hidhami kana ala maal goota in basaasin qeerroo in gurguratin qeerroo yaa warra basaastu yaa warra jibdu in basaasin takka takkaan hin beeka takka takkaan akka godina Arsii lixaatitti illee ni beeka akka Oromiyaatitti illee eenyu akka basaastu ta'e ni beeka akka godina Baaleetitti illee ni beeka akka Harargeetitti illee akka Jimmaatitti illee ni beeka akka godina Iluu Baabooritti illee ni beeka akka guutuu Oromiyaatitti illee ni beeka isinii maxxansa yoo barbaachisaa ta'e gaafa maqaan keessan maxxane immoo gaafa maqaan keessan online irra oole booddeen keessan maal akka ta'u isin nama jiraachuudhaa malu mootummaan ni sochooti mootummaa waan socho'u tokko wanti hin sochoone ammoo hanga dachiin tun jidduutti uummata kana mootiin kee uummata ta'uu qaba warri uummatatti hin amanne ammoo warri qawweetti amantuu fi mootummaa jala gisee yeroo hunda kondomii taatee jala deemtu of eeggadhu kanumaan siidhaamaan of eeggadhu
namni uf beeku galee jira namni mataa qabu mootummaa keessaa fiigeera tana keessa maqaan keenya xuraa'uun qabu jedheetini tana keessa mootummaa fiigaartu mootummaa jigaartu maqaan keenya xuraa'uun qabu mootummaan osoo waan hin jinneeyyuu taate mootummaan abada taa'u hin jiru isin yaa'imu mootummaa har'a nama ajjeesaa jiru kan boru bariisaa sa'aatii kamirraa asii baqata jedhaniitiin kan eegamu kanaa miti osoo mootummaa haqaan hojjetu taateeyyuu mootummaan jiguun isiin oolu mootummaan gaafa jiddee uummanni jigaa hin jigu uummanni achuma ta'a uummanni waan hin sochoone hawaasni waan hin sochoone jireenyi kee hawaasa keessaati hawaasa kana miitee ija kamiin hawaasa keessa taa'u deetti mii maal laaltamee ati paartiin abbaan fedhe paartii fedhe hadeeggaru abbaan fedhe paartii fedhe illee hadeeggaru waan paartii irra hin jirru waa'ee oromummaa irra jira yeroo akka oromummaati oromooti cabaa jirru kana keessatti what do you think mee yoo oromoo kana gurgurattee oromoo kana miitu ati maal ta'uudha deemta boru bar namni kamiyyuu nama waan fedhe godhuu hin danda'a si'ii akkasitti olii gadi deemteetiin lubbuu kan kee gurguratteetiin jettu san oromoo xash si godhuu hin dadhabne abbaan fedhellee si ajjeesaa bar dhagaanillee garuu oromoon oromoo ajjeesuun barbaadu kaayyoon itti jirrullee kaayyoo qabsooti akkuma sanatti beeytee atis dhaabbachuu danda'u qabda of eeguu qabda jechuun sammuu kan kee eessa deemaara jettee of ilaaluu qabda yaa warra gantoota yaa warra basaastota dhaamsi koo guddaan isa kana kanuman isinii dhaama qeerroo oromoo qabsoon fuulduratti inshaallah ni bilisoomna haqa qabna dhugaan falmanna tarsiimoodhaan deemna ni bilisoomna ni injifanna inshaallah hanga Jawaar Mohammad mana hidhaa jirutti qeerroon takkallee rafeen bulu qeerroo rafee bulu hin beekan qeerroo rafee bulu hin jira jedhee yaadu yeroo kana keessatti tarsiimoo fi ajandaa itti aanu ajandaa itti aanu bocataa jira qeerroon kan itti aanu maal akka ta'e malee yeroo kana keessatti abbaan kee kan kaleessa ajaja siif kennaa sii dabarsaa ture ka hamaa fi tolaa si dhufaa jiru dursee si himu kan beekumsa rabbi isatti kenneen waan kun badaaf mishaa si himu har'a mana hidhaatti awwaalamee ukkaamamee jireenyi Jawaariin booda sii jirattee yaadin kan oromoo qilleensa oromoo bilisoomse Jawaariin booda sii jirattee yaadin hin jiru abadan abbaan feete deeggar abbaan feete mormi abbaan feete waan feete paartii miti nuti kanaallu hayyummaa namaatii fi beekumsa namaatii fi dandeettii namaa maal akka inni ta'e maal akka inni sabboonummaan isa keessa jiru maal akka ta'e kanaan amanna malee warri paartiidhaan deemtu Jawaar Kaafaa'ootti amantu ani waa Kaafaa'oo fi waa maaliifi miti Jawaar jechuun oromoodha oromoo jechuun Jawaar har'a Jawaar mana hidhaa jiraachuu jechuun oromoo hundatu mana hidhaa jira Jawaar maqaa dha'u jechuun oromoo warra hidhame kuma meeqaa ka hidhame sana maqaa dha'uudha beekadhaa hubadhaa har'a Jawaar maqaa dha'uun oromoo hunda maqaa dha'uudha warri nafxanyaa diinonni oromoodha nama biraa maqaa dha'an jiran nama biraa irratti illee duulaan jiran Acaaluun ajjeefame Jawaartu nu hafee Jawaar nu ajjeesedhaan jiran Jawaar nu ajjeesiin harka dhayaafii jiran jechuudha harka dhayaafii jiran Yagusee namichaa kan ebaluun ajjeesisuudhaan ajjeesisaa jiru oromoo akkas godhe yoo jedhan oromoo cabseetti mul'isaa jiru kan ammoo oromoon harka isaa micciiree liqimsaa isaa qabateetiin achirraa kaasuu danda'u qaba jechuudha kanaaf qabsoon itti cimaa oromoo qabsoo jabeessaa garaa keessanii dhadhaa arra qabsoon laala gaafa qabsoon waganii isinii argatte gaafa waganii argattan jabaachuu qabdan sirritti booddee kana caala waganii horattan jechuudha booddee kana caala namni isinitti hirmaata maaliif lubbuu isaatiif isaaf hirmaata ka ofiif hirmaata ofiif malee siif jedheeti miti eenyullee sabaaf sablammoonni kamiyyuu kanaafuu akkuma ofiif jedhee sitti hirmaatu ofiif jedhee sirratti innillee qabsoo sii cimsu tana keessa jabaattee ijjattee ciniinnattee mootummaa tana kuffisuudhaaf halkan guyyaa rafinaa please halkan guyyaa rafinaa rafuun isin hin barbaachisu hayyoonni illee rafinaa rafaa jirtan hayyoonni illee hin rafinaa yeroo rafanii miti Jawaar Mohammad har'aan tana osoo ala jiraatee maalit jira har'aan tana bar osoo ala jiraatee sodaa isaatiifuu bar jinnii takkatu ture waan tokkoon isinii hima nama wayiitu ture abbaashaa jedhaniini jinni irraa isaasanii maal godhaa nama beekamaa kanan jaalata beektaa halkan abbaashaa bineensi na nyaate waraabessi na nyaate dheetti iyya beektaa
waraabessi na nyaate yoo jedhuuni namaatu sagalee dhagaa jiran malee idaanuu inni jinniidha sheeyxana jechuudha. Kanaaf namni beekummoo sheeyxana ta'uu isaa amanee ittiin booddee namni marti ka iyya bahe homaa arguu hin dandeenye garuu hin iyyamu. Akkuma sana jechuudha kutaa kanallee hundinuu gaafa iyya sii bahe jinniin guddichi gara inni dee lafa seenaa fi waaqa seenaa hin argitan booddee gara inni jiru hin argitan tana irra jabaadha. Kanaaf wanni ani isin dhaamuu danda'u guddaan nama beekamaa jechuudha nama beekamaa jinniinuun jaalatte hattaa nama dhiisi jinniin sheexanni ni jaalata. Jawaar Mohammad jechuun nama ani maal sin jedha eenyu mee namni Jawaar Mohammad jibbu hin jiru yoo diina keenya ta'e malee nama Oromoon jiraachuu akka hin dandeenye ta'e malee namni Jawaar Mohammad jibbu ni jira jedhee yaadu. Maaliif jennaan gochi hojiin Jawaar Mohammad sabaaf sablammoota kan qooduu miti. Sabaaf sablammoota kan qooduu miti. Hojiin Jawaar Mohammad amantii kan qooduu miti. Hojiin Jawaar Mohammad ammallee deebi'ee federaalizimii Oromoon Itoophiyaan itti amanu san sabaaf sablammoon itti amanu san kan mirkaneessu. Mee kanarratti nama haqaa nama sabaaf sablammii kun saba kiyyaa miti jedhee gadi hin qabne. Saba awwaalamee fi saba cunqurfame ol irra deebi'eetiin kaasee mirga isaanii haa eeggamu jedhu. Nama Oromoo ta'ee qamaantii fi agga'uudhaan mormu. Nama Oromoo ta'ee Silxee fi Guraagee mirga kan kee ka'ii falmadhu dhuun. Nama Oromoo ta'ee Sidaamaa fi Walaayittaa mirga kan kee ka'ii falmadhu atillee qixxee federaalizimii argadhu jedhuun. Sabaa fi sablammoonni Itoophiyaa keessa jiran mirga qixxeedhaa gaafa argatan gaafa sana federaalizimii dhugaadhaan mirkanaa nama jedhee amanu. Nama yeebalaayinnatii isaan faarsan sana yeebalaayinnatii isaanii gad deebisaati. Namni hundinuu seera duratti walqixa amantiinis sabnis hundinuu seera duratti walqixa jedhee walqixxummaa tanatti amanu. Nama kana namni kamiyyuu ni jibba jedhee namni yaadu hin jiru. Namni jibbu takka illee hin jiru. Maal yoo ta'e malee warra aadaawii የአባታችን ስርዓት ያለፉትን ታሪክ እንደግመዋለን ጅኤ ወረድ አደቱሰን የበላይነት ኢሳኒ እኛ የእከሌ ዘርንን ወረጅቱሰን እኛ የሚልኮችንን ወረዋና ከና ደለጉሰን ጅኤ ወረድ አደቱሰን yotaati male namni Jawaar Mohammad jibbu hinjira jedheetin iyyaatu. Kanaafu qeerroon Jawaar Mohammad hanga mana hidhaa jirutti rafee buluu hin qabu. Rafee buluu hin qabu. Hayyoonni keenyallee har'a Jawaar Mohammad hidhamee namni sirratti sodaatan namni sababa isaatiif si kabajan namni sababa isaatiif namni meeqa sabni meeqa adabatee sirraa taa'e warri diibeellafii Oromoo wanti kabajuuf sababa nama kanaati. Namni nama waa meeqa Oromoo qofaa miti sabaaf sablammoota Itoophiyaa keessa jiru bilisummaatti dhiyeesse. Kaan bilisoomsee kaan bilisummaatti dhiyeesse. Warra Sidaamaa yoo fudhatan gadi fageenyatti mirga ummata Sidaamaatiif mormaa kan ture Jawaarii fi Jawaar qofa. Mormaa kan ture akka gaariitti addunyaa beeksisaa kan ture. Akkuma sana sabaaf sablammoota hunda OMN irratti akka mirga isaanii falmatan dubbatan afaan isaanii akka afaan isaanii akka ummanni dhaga'u Itoophiyaa keessatti afaan akkanaa hin jiraa jedhaniitiin namni meeqa afaanuma Itoophiyaa keessa jiraachuu fi jiraachuu dhabu atinillee anillee hin beekne OMN as baasee Itoophiyaa laal mee Itoophiyaa kan jedhamtu Itoophiyaadha silaaluuti hundinuu Itoophiyaadha. Gaafa namni sabni akkanaa Itoophiyaa keessa ni jiramoo hin jiru ati hin beekne gaafa sabaaf sablammii Itoophiyaa keessa jiru hin beekin gaafa sabni sun cunqurfamee ani Itoophiyaadha otoo ofiin jedhu awwaalame Itoophiyaan isaan faarsan federaalizimii isaan faarsan kamtu jirame mee kamtu jiru hin jiru kanatti amana Jawaar Mohammad kana ifa baasuu deema Jawaar Mohammad nama dhugaa sabaaf sablammoota warra cunqurfame mirga saba cunqurfameetiif deemu malee warra kan qaqqabee kaa ol qabu miti warra gandaa fi lagaan qoodu miti warra amantaa fi kutaan qoodu miti warra amantaa fi kutaan qoodamu barbaadutu warra federaalizimiitti hin amannetu warra tokkummaa qixxummaatti hin amannetu Jawaar Mohammad balleessuudha halkanii guyyaa harkadhaa malee kan biraati miti. Oromoos ta'ee saba biraa nafxanyoota kan jedhamu warri Jawaar Mohammad jibbuu fi warri Oromoo jibbu nama sabaa fi sablammii kana akka mataa ol hin qabanne barbaadu qofa.
kanumaan jedheetiin irraa bu'a qeerroo fincilli diddaa gabrummaadha za'iin jechuu qaba kan dhumaa isaa barana ta'uu qaba 2021 booqaa bilisummaadha arguudha qabna kanaaf tarsiimoo kan kee jabeessi itti shidiin siin jedha galatoma waan nafaana turtaniif hundi keessanuu ulfaadha sheer godhaatii kaleessas diina Oromooti hardhallee diina Oromooti gara fuulduraattis diina Oromooti wallaalaa miti beekumsa yaadaa caaluutti awwaluu abdii arra erga dhalate erga opidiyoo ta'ee Oromoo jees Oromoo qalu Oromoo hiisis Oromoo maal godhu Oromoo irratti duulu deemee arra Jawaar kurraja jechuun waan namni dalage namarraa laallatanii jechuudha haasa'uudhaan Jawaar fakkeenya qawweedha yaa nama ajjeesisaa asin geenye Jawaar Muhammadi haasaa maalinja afaan faranjiitiin maal jedhanii motivational speakeridha nama haasaa isaa qofaaf sila haasuuf akka inni waltajjiirra dhufee hoggaa haasa'e kafalaniif jechuun nama tokko hawaasa tokko motivate godhan fakkeenya biyya faranjii kanatti universitiileen adda addaa motivational speakerii in affeertii in kafaltii 10,000 20,000 akkuma inni beekamaa ta'e jechuun sa'aatitti kafaltee fi motivational speakerii kana universitiileen adda addaa yookaan institutioniin adda addaa nama yaamtee haasofsiiftee nama motivate godhi jechuudha Jawaar Muhammad nama nuti irraa beenneen kafalleef malee nama motivational speakeridha nama Oromoon qabsoofnee gurmoofnee diina jilbiifachiisuun hin dandeenya gaafa je'ee dhibbatti amanne muraasni qofti amanu inni motivate godhee dhiira dhalaa keenya beekaa wallaalaa keenya gabaree fi barataa keenya hunda keenya motivate nu godhee motivational speakeridha waltajjiirratti nama onnachiisee mallaqa buufachiisee OMN bansiisee rakkoo isii wal dhageessisee addunyaas dhageessisee akkasiin harka dhayaa heddummina harka kana club namaa godhan kana Oromoo keessa namni haga Jawaar Muhammad harka dhaameef jira hin jiru arda awwaluu abdii akka isaatiin ta'e jeeti awwaluu abdii kabaanan kun maal ta'e kaadiree bilxiginnaadha talafaa fi maali mallaqa xixiqqaadhaan bitan injiru wama xixiqqoon bitanii oofantana walitti dachaafatee harka laa seenaa tokkon isinii hima akka nasiibaa warri wajji baranne kana beektan gaaf tokko jimmatti hoggaa eebbifamnu opidiyoo walitti nu qabdee beektaa nu qoratti ijoollee abaa wajji hidhata qabdu baasa warra kitaaba eebba bartoota Oromoodhaa baasaa jiru editeroota warra waan saniif mijeesse haala mijeesse baasaa jetteeti walgahii torban nu teessifte waa dubbatu dinneen nu dadhabanii jennaani akka harka dha'uun kun itti xiqqoo nama dogoggorsuun isinii himuu deemaa beeki onneen taanillee namaa fiddi akka har'a awwaluun itti dogoggorre himuufan kiyya ka durii isinii himaa akkasitti humnaan ol kaasanii nu dubbisan beektee guyyaa shanaffamoo kana roggaa geenyu liistidhaan maqaan ol kaasanii nu dubbisan galma guutuu keessatti abaluu balii ol ka'i waan beekturraa warra adda bilisummaa Oromootiin hidhata qabu warra mallaqa buusee adda bilisummaa Oromootiif dirree ergu warra kitaaba eebbaa Oromoodhaa barreessisi editoral warra ta'e warra mallaqa guuru himi jedhanii beektaa nama himsiisanii akkasitti ijoolleen gariin dubbiin hoggaa jalaa badde hullattee wallaahi hanquban qabu ani Gabri'eelii hanquban qabu Mikaa'eliin si kakadhaan biyyee maaliitu akkana bobbooche kakatti ijoolleen tokko gammoojjichi lafaa ka'ee waan jee aboo hanquban qaba wanni hanquba qabu diina jedhan warra diina wajji hidhata qabu warra diinaaf mallaqa ergu warra diinaaf nama asii kurii godhee dirree ergu abaa hodhaa beeki diinni isaan baanan sun himii jedhanii amma taraan nageesse oliin ka'e gammoojjichi kiyya hoggaa ol ka'u himi jedhan waan agartee waan beektu aboo an sirrittan beekan jeen hangan asitti baradhe inumaawu waan an beeku qulqulleessan isinii ma dhaggeeffadhaan aboo gammadaniiti waltajjii ka nu qoratu Muktaar Kadiir kuulloo jedhaniin kana soorii jecha sanan fayyadamillee beeku Muktaar Kadiir ka pirezidaantii Oromiyaa ture san barasan achi gumgamaaf nutti dhufee beekta nuti barattoota eebbifamuuf deemnaa si gamaagamanii warra qulqullaa'ee warra dogoggora qabu akka keessa hambisan warra sammuu abaa'oo qabu maalii qabu jedhanii nama hambisuuf deeman amma Muktaar Kadiir gammadee waraqaa fudhatee gaa amma gaa inuma kana waa hima jee wanta jee hoggaa jiru oluman ka'e aboo an sirrittan beekaa waan an beeku isiniifan himan jeen ol ka'e beeki ka koree kitaabaa warri barbaadamu keessa tokko ana hoggaa ol ka'u awwanni beekun jeen wanni asitti baradhe diinni keenya diina ni qabnan jeen baradhe sirritti naa gale diinni keenya ni jira diinni keenya doofummaa
dirree lolaa immoo blackboardidha. Qawween teenya boronqi yookaan chookii jettan kana haganumaan dhaga'ee haganumaan beekaa wannan asitti baradhe kana aboo ijoolleen tiyyaan harka dha'iinsa daqiiqaa 30 sa'aatillee achumaan oofatiiti harka dhooftee kan infoorii ijoolleen daqiiqaa 30 iyyitee beekta. Kana diinni ati beektu yan erga ijoolleen iyyitee beekaaf sa'aatiidhaan dheereffattee beekta ofirraa dabarsuudhaaf akkasitti amma maqaan ani qabatanii liistii ofii keessanii galchan sharranyaan tokko kana jedhaniiti. Anyway harka dha'iinsi daqiiqaa 30 naadhame sun akkuma onnee tokko natti goggodhee inuma akka matariyyees dhukkaasee tokko natti fakkaate jechuun amma harka dha'iinsi kun akka nama nashatu isinitti himuu barbaadeeti. Awwaluu abduu irraa Jawaar arrabsuudhaan harka dha'iinsa inumaa nama 10 taate 20 taate 100 taate beeku warra galma keessa jiru guddaa argate. Awwaluu abdii ka jedhaniin kana waa takka si himuu beeka amma daatabeezii namoota miidhamtoota Oromoodhaa ka amma miila kana isin hiitan ajjeeftan madeessitan roorriftan injustice bifa ta'een haqa bifan ta'iniin ka isin itti roorrisaa jirtan kana hunda ka du'e ka hidhame ka isin qaamaa miitan ka sammuu miitan ka qabeenya saamtan hundi daatabeeziin isinii qophaa'ee jira. Oromoon akka duritti callifteetuma qabsooftee hiriira bahuu karaa cufuu daawun qofa jechaan jirtu. Daatabeezii isinii qophaa'ee jira. Warra namarratti bobbaasus ka waraanatis ka ajjeesisiise ka harka qabee waraana gandarraan deemee qeerroo keenya adamsiisaa jiru hundi kakka keetii Shimallis Abdiisaa kakka eenyu kun hundi hojiin teessan deeyilii rikoordi ta'aati daatabeeziitti intar godhamaa jirtan. Ati duruu warra daatabeezii keessa seenu keessaa tokko ardhammoo daranuu Jawaar nama hidhama nama mana dubbiin isaa mana murtii jirtu ol baatee miidiyaadhaan duubaa arrabsuudhaan mirga isaa dhiibuudhaan akka nama du'e arrabseet kuni mirga isaa dhiibuudhaan ummata akka sammuu keessaa ummanni isa haqu godhuu yaaluun kan kee by itself additional yakka guddicha. Miidiyaan bayanii nama harka seeraa jiru nama mana murtiidhaa deddeebi'aa jiru tokko akkuma seera biyya sanittuu kijiba irratti ololuun arrabsuun cabsuun kaaraakterii isaa asaasaneet gochuun yakka. Kanaan yakka dabalataatiin daatabeezii warra yakka dalagaa jiru keessa galtee jirta. Hidhamten siinjaa hidhaa keessaa bahiinsa hin qabne. Oromoon akkitti si beektu warra Oromoo irratti duulee Oromoo ajjeesisee hiisisee lafa saamsisee lafa isaa dallaalummaan gurguratee irraa buqqaasee Oromoo kararratti facaase kaan mana hidhatti hambise keessaa tokko tahuu duruu si beenna. Yeroo tokkoffaa yeroo dhiyootana jijjiirama waggaa lamaan dabran dhufe kana Jawaartu Oromoo isinirraa qabee isinirraa laaffisee ibidda ka aaru darbanii ka boba'uun argan jedhanii akkasiin Jawaar isinirraa laaffisee angootan irratti isin dhiise. Gaafa Oromoon Jawaarfaan gadi ba'an gaafa qeerroon hafuura isinitti kuttee jijjiiramni dhufe akka keessan baanetti horofa yookaan bordoda yookaan dhoqqee keessa gadi lima'aa jirta lixaa jirta. Awwaluu abdii siifan inumaa amma Oromoo sitti callifteerra anatu akka malee siinahe kan waan kana si hime silaa si himuun qabu callifteesuma daatabeeziitti intergoonee badii kan kee ka ati dhossatti daladduu fi ka ol baatee daladdu. Kijiba ati hafarsitu hunda ittuma dhiisuu kamallee ani immoo gaarumina irraa kaka'e ol ka'een si hime. Yoo rabbi sii dhaame lammata Jawaariin ummata jibbisiisaaf Jawaar irratti waan akkanaa olola oofaaf gadi hin bahin hoo maggaara jumatee duuba dhaabbadhu waan daladdu dalagi. Silaa osirraan oolamtu kufaatinis gabaabdudha yerooni akka duritti waan dheerattuun sahini akkasiin hidhaa cimtu haadum ofitti gabaabsaa. Yakka kan kee ofitti dabalachaa diinummaa kan kee da'achaa deemaa jirta. Kanaafuu awwaluu abdii akka malee ofirratti xaxaa jirta. Kanaafuu ofirratti laaffisi. Jawaar Mahammadii sadarkaa biyya sanii sadarkaa qabsoo biyya sanii qofa odoo hin ta'in ka addunyaa biyya kanaan qabne biyya hedduu istiraatejistii mala dhayaadha ka mala gaafatan United Nations keessatti bakkoota adda addaatti biyyoota Hindii hanga bakka hedduutti jechuudha istiraatejistii ta'uudhaan gorsaa ta'uudhaan nama siyaasarratti gorsa biyya addunyaa tanaaf kennuu ture. Beekafii fi lubbuu ofiitti jiraachuu diddaaf Oromoof jiraachuuf achi deebee hidhame malee
bakki inni itti fit godhu dhabameetiiti. Ati amma fakkeenyaaf bakka itti fit gootuun qabdu yoo bilchiginnaa keessa jiraatin naggaddee harkaan qabdu kasaamtee harkaa qabdu korraapshiniidha bilchiginnaan hoo ati gante si hiiti keessaa bahuun deebitu akka nama azaaba seenee rabbiin ilaa zalaalam itti taata je'etti ittuma ibidduma keetitti gara gaggalaa jiraachuu qofa dandeessa. Kanaafi sabboontota irratti duulta. Baqqala Garbaadhaa gaafa ati oppidiyootis Oromuma kaafaa yookaan dhaabuma Oromoo of dubbatu walaba tokko kan damooza hin qabne gaafa oppidiyootis Oromoo of jecha hidhama gaafa ati bilchiginnaatis akkasuma Oromuma gara gaggala warra hin qabne warra kanaa kanarratti duuluun yakka keessan kadaladdan irratti ofirratti daran xaxuu keessa jirtan. Himaaf warri quba qabdan hidhamtee hidhaan silaa sirraan oolamtu hidhaa daranuu amata sitti heddummeessitu hidhamuuf deemta afaan kan keetitti luugama godhi diimaa kee kanatti arraba keetitti luugama godhi tirfiin haasayin kan magarajaa duubaan yookaan girduu duuba dadammasuu danda'uun uf godha jettee harka bilchiginaa kan qeerroo Oromoodhaa wajjin jirtu. Akkuma agartan kana dhuga bizinees eenyumaa investimentiin hin jiru jette investimentii dura an jiraachuun qaba. Waastinaan jiraachuun Oromoodhaa lubbuun jiraachuun kabajamuun wabii guutuu argachuu qabna. Hoggaasan booda investimentitti haajamna. Investimentiin ati Oromootti salphiftee tokko ka biraatti fiddeetti duroomsitu ka Oromoon eenyummaa isaatiin mataan gaccabee deemu hin jirtu. Bitti suni akkuma laamshattetti jiraas. Oromoo caccabsitee laamshessaa, Oromoo hidhaa, Oromoo xiqqeessaa biyya santu guddata. Investimentii hin eegiyyaa bada gowwicha. Siigaltii beekafan itti gadi qabee kanatti bireekii irratti qabee si ja'a beek. Akkasanii hin shawwadamin awwaluu abdiiti fi warri akka awwaluu abdilleen hundi keessanuu uf laallachaatu malaala. Laallachaatu sirbaa maal jennaan hallayyaatti seenuun keessan yeroo gabaabduudha hin turtanii Jawaar Mahammadin arrabsaan Jawaar Mahammad qulqulluu akka daayamandiiti qaaliidha. Sabboontota keenya arrabsuun xiqqeessuun isinirratti haa xiqqaatuun jedha. Yoo san ofirratti laaffifne kufaatuma keessan jarjarsitan. Kufaatii keessan jarjarsitanii hidhaa teessan tagaafa Oromoon abbaan haqaa hayni bakkatti deebi'e hidhaa isinitti dabalti. Hallayyaa horofa keessa gadi of ruuqaa jirtan. Kanaaf kanan siidhaamuu fedha. Kana gallee gaaromminarraan siidhaamee beeki. Awwaluu abdii hogganju awwaluu abdii qofaa miti. Warra fakkaatota akka awwaluu abdiilleen Oromoorraa akka quba harka laaffifatan isinii dhaamna. Oduun hard currency dhan isaanii kaffalanii qeerroo waa takka nama lamallee influence hin godhanii karaan nama cufamaa hafuurrittuma citaa waa takka jaraaf hin godhanii kanaaf reasonably jarri dhugumaa fi jara fire godhe yookaan dimoot isaan godhe dhuguma meema wallaaltonni tumdachaatee maal gooti qeerroo influence hin godhu qeerroo guyyaa tokkicha karaa bansiisuu hin dandeessu ma'anaa maal qabdi akkasin itti irraa iflaaltee bilxiginnaanis jara fire yookaan dimoot goote jechuudha. Eddumaan immee sirba tokko isin affeera yoo isinii tahe kanaaf bilxiginnaa ijoollee biyya alaatii galchite tamataa qullaa keessa fi gubballee qullallee hunda isiitu fire godhaa jirti jedhanii kun that's very great news. Qeerroon ittuma fufuu qabdi diddaan furmaata qabdi kanuman jechuu fedha isinitti hin dheeressu dubartiin teenya ayyoliin teenya hawwinni keenya warri kalee hiriira bahe akka malee nu gammachiise hedduu isinirraa gammanne ani isinii isin ana hedduu isinirraa gammanne hedduu galatoomaa jennaa addunyaan keessattuu gara dubartii kana sirritti dhageessii gurra keenya ol nu qabdanii qabsoo teenya tana haga takka ol nu buttanii galatoomaa isiniin jenna isinitti hin dheeressu dubbii dheeressuun honoroqni maaliin gabbisu akkasii Oromoon irra aantii Oromiyaan ni bilisoomti warri guyyaa jirtan nagaan naa oola warri halkan jirtan nagaan naa bula Oromooti galatoomaa sheer godhi ilaalteen callitii sheer godhi bilxiginnaa hunda bira haa geessu keessattuu awwaluu abdii bira haa geessu nagaan naa oola.